الله وبركاته كمي نجادرت في إمامتي أكاونتي بنوضاف جوجل كيس سنتاج القبا جوجل كيس جوجل سكان يجانا رد جوكاسنا أقرأت جوكاستي تنجتو أما جوجل إنسي بنا يجانا أقوسي بنا من أبسنا يجنا ما سبب كونكشني جروان تأفيش كونكشني تقدر دوا أما أرجسو بنا مجرى جانا تولي أسقط بارتي أما بك إم جدو كان رتي بك أما أسبوعين إم جدو كان بارتي جوكاس أسقط بارتي جا أسيتي جوكاسنا أقول سرتي جوكاسني ما أكاونتي بناميتين جدو هنتي سانو برسيسة جادا أما مو أكاونتي هاري بنشو بربان نوتي ada account سجلوا كان برادقنا جا ada account difaham ada account سجلوا كان برادقنا سكنا برا isa kana bira jechaadha. Isa kana bira gugeenyeetiin jennu isa argatu cuqaasna al takka haala kanaan sarchuu godhaa jira jechaadha. Sarchuu godhaa jira akka inni sarchuu godheetu nurutti al takka tole amma sarchuu godheetu muree jira jechaadha. Amma yoo asii gara dura emailii qabaatteetiin jette emailii isaan gubbaa kanarratti naqxaa jechaadha. Garuu amma nu akkaawuntii haaraa banuu barbaanna waan ta'uuf create account isa jedhu asirra dhufna bakka kana jechaadha. Create account isa jedhu kana birarratti create account jennee isarratti cuqaasna jechaadha. For myself isa jedhuufi to manage my business isa jedhu kana keessa tokko filanna for myself kana filanna jechaadha nuyi. Amma jalqaba irratti maqaa kee barreessisiin jedha. Maqaa kee first name isa jedhu kana irratti amma maqaa koo barreessi. Tole maqaa abbaa kooti last name irratti oguu kana oguu barreessiteetiin geessite next isa jedhu kana irratti asirratti jechaadha. Next jettaani sana booda ammoo guyyaa dhaloota keetii si gaafata. Guyyaa dhaloota keetii yoo feete guyyaa 5 jechuu ni dandeessa. Guyyaa barbaadde gochuu dandeessa jechaadha. Amma ammoo asitti ji'a itti dhalatte jechaadha. Ji'a itti dhalatte December, November, ji'a barbaadde January, February, March waan feete jechuu dandeessa. Amma December haa jedhuuni. Bara dhaloota ammoo year ka jedhu kana jechaadha. 1995 haa jennuuni. Gadi buune gender isa jedhu kanarratti immoo saala dhiiraa fi dhalaa addaan baasuudhaaf jechaadha. Amma ka dubartii gubbaa irratti ka dhiiraa immoo ka male jedhu kanarratti jechaadha. Next jennaani yaasiin kunillee waan hundi isaa xumurree jira jechaadha. Asitti guyyaa ji'a bara itti dhalatte sanarra namoo gender bakka jedhutti saala dhiiraa fi dhalaa ka jedhu adda baasnee irratti guunnee jirra jechaadha. Next jenna. Amma immoo inni emailii kamiin barbaaddaa kam si wayya jechuun emailii gosa lamaan naa kaa'e jechaadha. Hussein Abduu 85 ka jedhu kana irratti haa godhume anamma. Tole isarratti select godheen jira jechaadha. Ka irratti select ta'e kana jechaadha. Eega select godhee geesse immoo next jedhaan jecha. Next kana irratti hin tuqa. Amma asitti immoo passwordii lakkoofsa hin irraanfanne emailii isa wajjin passwordii banuu danda'u jechaadha. Itti galchaa lakkoofsa ammoo hin irraanfanne.
feetu YouTube banadhu, feetu Play Store banadhu, feetu waan feetu banadhu, email fi password kana yaadannaan bakka kamiyyuu maan deemne banachuu dandeessa jechaadha. Rakkoo takka illee hin qabu, biyya kamiyyuu deemte irraa fayyadamuu dandeessa. Wanni tokko mobaayila illee hojii jirte email makana mobaayila haaraa illee hojjette email ma password kana itti naqxeetiin banachuu dandeessa jechaadha. Lakkoofsa kanaa fi email kana hin irraanfatin jechaadha. erga lakkoofsa password kana itti naqxe garuu immoo lakkoofsi password kun lakkoofsa 8 gadi ta'uu hin qabu. Lakkoofsa yaadatu ta'uu qaba. Lakkoofsa bilbila keetii irraa ta'uu lakkoofsa immoo hin irraanfanne irraa ta'uu qaba jechaadha. Erga lakkoofsa kana bakka lamanittuu lakkoofsuma tokko naqxe booda next jettaan jechaadha. Amma immoo lakkoofsi kun sirrii ta'aaf ta'uu dhabu immoo bakki itti ilaaltu bakka amma duwwaa kanarratti show password isa jedhu kanarratti right gootee ilaalta lakkoofsi kun wal fakkaataa fi waliin fakkaatu jechaadha. Asitti amma next jettaani. amma immoo lakkoofsa bilbilaa si gaafata jechaadha. Lakkoofsa bilbilaa maaliif si fayyada? Amma accountiin kun yogguu baname lakkoofsa sanirratti koodii si dhufutu jira. Koodii san akka Play Store kun si banamuuf jecha Play Store ta'ee Google kun email kun akka si banamuuf jechaadha. Koodii san si gaafata. Lakkoofsa amma itti fayyadamtu lakkoofsa biyya keessa jirtu itti naqatta jechaadha. Tole lakkoofsa itti naqnee xumurree jira jechaadha. Amma next jennaan asirratti tole next jennee jirra xumurree jechuun search godhaa jira. Amma koodii immoo mobaayila irratti nu erga jechaadha. Koodiin amma naa dhufee jira. Koodii ittiin galcha jechaadha. Next jedhaan jechaadha. Amma eega lakkoofsa kanatti guuteetiin jedhe next jedha. Wanni yookaan itti dabaltoonni itti irraa hir'istu hin jiru. Lakkoofsa koodii mobaayila keetii irra dhufe san qofa itti guutuudha jecha. Next jedhaani. Erga akkasitteetiin xumurtee kaate immoo amma skip isa jedhutu si dhufa. Skip fi yes I am in isa jedhu kana jechaadha. Kafeete lamman keessaa filatteetiin skip jechuu dandeetta, yes I am in jechuu dandeetta. Nu ammoo yes I am in isa jedhu kana irratti cuqaasna jechaadha. Amma kunoo xumuramee jira jechaadha. Next jennaani. erga next jenneeni booda ammallee oggoo akkanatti nu dhufeetiin jedhe ol harkisne I agree isa jedhu kana irratti cuqaasna jechaadha. Amma banamutti obsaan eeggadha. Amma banamee jira jechuudha. Amma kun asirratti akkuma argitan jechu jedheen jira. Garuu immoo emailii kan akkas ilaaltaniif jechaadha. Amma kun Hussein Abduu 85 emailii reefa amma banamee jechaadha. Amma asii duubatti deebinaa al takka obsaan eeggadha. amma gara Google Play Store chaadha dura Google irratti bannee amma gara Play Store dhufnee jirra jechaadha. Amma asitti hogguu gara Play Store dhufneetiin jennu yes I am in jennee hin ayyamna jechaadha. Thank you sir. Tole. Tole erga Play Store seeneetiin jedhe amma asirratti
dura Google irratti banne malee Play Store irratti hin banne jechaadha. Garuu immoo as bira dhufee as jira. Amma as keessa Play Store erga seenteetii booda asirratti bakka kanarratti jecha bakka kanarratti cuqaasta bakka amma jettu kanarratti cuqaasta yookaan immoo asirratti cuqaastee akkaawuntiin kun kireet ta'ee dhumateetiin jira fuutee akkaawuntiidhaan baname guutuu isaatu jira jechaadha. Isa jedhu kana amma kareeffama banne isa kana jechaadha. Isa kana isumarratti cuqaasta jechaadha. Tole amma akkaawunti kun banamee Play Store illee hojjeta waan hundaayyuu si hojjechuu danda'a. Feetu immoo Facebook irratti feetu ammoo Play Store feetu YouTube waan barbaadde log in jettee seenuu dandeetta jechaadha. Passwordii fi emailii san qofa irraanfachuu hin qabdu. Akkasitti assalaamu alaykum warahmatullahi fayyaa ta'a nagaa keessa jiraadha.